Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin hanga addiseettaanaatiin waliin tura. Ijaarsa biyyaa keessatti ga'een aartii olaanaadha jedhanii Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Itoophiyaa marii aartistoota guutuu biyyaarraa bakka bu'an waliin marii taasisaniin ijaarsa biyyaa keessatti ga'een aartii olaanaa ta'uu himuun qaroomina fiduun badhaadhina biyyaa dhugoomsuu keessatti aartistoonni ga'ee guddaa qabaachuu ibsaniiru. Aartiin bu'aa olaanaa kan fiduu danda'u aartistoonni of kennanii qooda yoo fudhatan ta'uu kaasuun seektarii aartii bu'aa olaanaa akka fiduu danda'uu fi aartistoonni industirii aartii fi mootummaan qindoominaan hojjechuu akka qabanis yaadachiisaniiru. Kanaaf aartistoonni nama dinqisiisuu keessaa ba'uun dhimmoota ijaarsa biyyaa irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qaban dhaamuun mootummaan seektarii aartii ijaarsa biyyaa keessatti ga'ee leencaa qabaachuu isaa hubachuun seektarichaa fi deeggarsa barbaachisu taasisaa kan jiruu fi ammas deeggarsa taasisuu cimee kan itti fufu ta'uu Dr. Abiy kan himan torban kana keessa. Hojiin misooma baala shaayii irratti godinni Jimmaa hojjechaa jiru muuxannoo kan ta'udha jedhanii Ministeerri Muummee Itti Aanaa Obbo Tamasgan Xurunee. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Ministeerri Muummee Itti Aanaan Obbo Tamasgan Xurunaa godina Jimmaa aanaa maannaatti hojii misooma garagaraa daawwatanii jiru. Daawwannaa isaaniitiinis aanaa maannaa gandoolee garagaraa hojii misooma garagaraa keessaayyuu inisheetivii damee misooma baala shaayii dabalatee muuzii sanyii filatamaa akkasumas misooma koriidarii baadiyyaa daawwatanii jiru. Hojiin godina Jimmaatti misooma baala shaayii irratti hojjetamaa jiru kan jajjabeeffamuu fi muuxannoo ta'uu kan danda'u ta'uu Obbo Tamasgan dubbataniiru. Daawwannaa kana irratti pirezidaantii Itti Aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii dabalatee hooggantoonni mootummaan olaanoon hirmaataniiru. Sabboonummaan Oromoo hawwii fi fedha osoo hin taane jecha gochaan dhugoomsuudha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Dabalata oduu kana Abbabee Jitaa akka taanutti qindeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo guddaa warraaqsa dinagdee irratti kennaa jiruun uummanni Oromoo qabeenya akka horatuu fi carraawwan hojii dargaggootaaf akka uumamu gochuudhaan guddinni hunda galeessi akka mirkanaa'uuf hojjechaa jira. Haaluma kanaan hojiilee warraaqsa dinagdee Oromoo keessaa tokko kan ta'e warshaan dhugaatiiwwan keenyaa bakka pirezidaantii mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Obbo Taayyee Asqasillaasee, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, aangawoota olaanoo federaalaa fi naannoo akkasumas abbootiin aksiyoonaa fi keessummoonni affeeraman argamanitti eebbifameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa sirna eebbichaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasni keenya dinagdee akka cimsuuf warraaqsa dinagdee irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jiraachuu himuun sabboonummaan Oromoo hawwii fi fedhiin osoo hin taane jecha gochaan dhugoomsuudhaan jedhaniiru. Mootummaan jijjiiramaa carraawwan hojiitti fayyadamuudhaan jiruu fi jireenya hawaasaa gama hundaan mirkaneessuun hojii hojjetameen jijjiiramoonni gurguddoon mul'achuu himaniiru. Gama biroon mootummaan jijjiiramaa guddina dinagdee akka biyyaatti dhaabbatee ture bakka sanaa kaasee akka itti fufu gochuudhaan hojiileen gurguddoon badhaadhina biyyattii mirkaneessan hedduun hojjetamanii kan jiran ta'uu pirezidaantii Shimallis kan ibsan torban kana keessa. Ispoortiin tokkummaa fi waluma cimsuu keessatti ga'ee olaanaa qaba jedhanii Ministeerri Muummee Itti Aanaa Obbo Tamasgan Xurunaa. Dabalata oduu kana Abbabee Jitaa akka taanutti qindeesseera. Ispoortiin tokkummaa fi waluma cimsuu keessatti ga'ee olaanaa qaba jedhan Ministeerri Muummee Itti Aanaa Obbo Tamasgan Xurunaa. Obbo Tamasgan Xurunaa tapha guutuu Itoophiyaa ja'affaa magaalaa Jimmaatti geggeeffamu jalqabsiisaniiru. Ispoortiin tokkummaa fi waluma cimsuu keessatti ga'ee olaanaa qabaachuu haasaa waltajjicha irratti taasisaniin ibsaniiru. Ministeera aadaa fi ispoortii Aadde Shaawit Shaankaa gama isaaniin mootummaan bu'uuraalee misoomaa ispoortii babal'isuun sadarkaa biyyaatti oolmaa dargaggoota 14,000 ijaaruun hojii eegalchiisuu kaasaniiru. Pirezidaantii Itti Aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii naannichatti bu'uuraalee misoomaa ispoortii irratti hojiin milkaa'ina qabu hojjetamaa akka jiru kan ibsan torban kana keessa. Biiroon maallaqa Oromiyaa hojimaata bittaa elektirooniksii hojiirra oolchuuf qophii xumuruu ibse. Dabalata oduu kana Marshaa Shoophaa akka taanutti qindeesseera.
Biiroon Maallaqaa Oromiyaa hojimaata bittaa mootummaa karaa elektirooniksii hojiirra oolchuu fi qophii xumuruusaa ibseera. Biirichi hojimaata kana hojii tiikuu fi qophii xumuruu fi giddugala leenjii teekinooloojii EDP Electronic Government yookaan Electronic Government Procurement Adaamaa Mooraa Zoonii Addaa Gadaa keessatti ijaarsises eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasiseera. Sagantaa kanarrattis afaan yaa'ii itti aanaa caffee Oromiyaa obbo Eliyaas uummataa dabalatee hooggantoonni biiroolee akkasumas hirmaattonni biroon kan argaman yoo ta'u giddugalli kun eebbifamuu fi tajaajilaaf banaa ta'eera. Hoogganaan biiroo maallaqaa Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaa sagantaa kana wayita jalqabsiisanitti mootummaan naannoo Oromiyaa bittaan naannichaa karaa qulqullina qabu iftoominaa fi saffina qabuun akka raawwatu taasisuu irratti jijjiiramni guddaan akka dhufuu fi kallattii kaa'ee hojjechaa jira jedhan. Biirichis kanuma hubachuudhaan bittaan mootummaa mala elektirooniksiin akka raawwatuu fi qophii guddaa taasisuun yeroo ammaa sektoroota filaman irratti hojiirra oolchuu fi qophii xumuree gara leenjiitti galuu fi jedhan. Seeronni qajeelfamoonni fi hojimaanni bittaa yeroo gara yerootti ammayyaa waan dhufee fi mootummaan naannoo Oromiyaas naannichatti hojimaata bittaa mootummaa cimsuu fi dambiiwwan hojimaataa fi qajeelfamoota qopheessuu fi humna kana raawwachiisu kana gurmeessuun hojiiwwan hojjechaa jiruun bu'aa gaariin dhufeera. Haa ta'u malee hojii bittaa kana keessatti tuttuqaan namaa waan baay'atuu fi hojimaannii fi gochi badaan tokko tokko bittaa mootummaa keessatti mul'achaa dhufuun wal qabatee iftoomina itti quufiinsa tajaajilaa dhabamuu fi harkifannaa ammas rakkoo guddaa ta'uu himaniiru. Hojimaata bittaa mootummaa karaa ammayyaa'in akka raawwatamu taasisuun akka dirqamaatti kan barbaachise kanumaa fi jedhan. Naannoo Oromiyaatti hojimaata bittaa elektirooniksii kana hojiirra oolchuu fi sektoroonni 16 filatamuunis ibsameera. Ogeessi manneen hojiirraas leenjii hojimaata kana hojii tiikuu fi filatamuus ga'umsa olaanaa fi kutannoo cimaa kan qaban ta'uu obbo Tolasaan hubachiisaniiru. Hooggansi manneen hojii mootummaa hojimaata kana lafa qabsiisuun hanna hundee irraa gogsuu fi kutannoo cimaan hojjechuutu irraa eegamaa kan jedhan torban kana keessa. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa muuxannoo hojii qindaa'aa kominikeeshinii naannichatti hojjetamaa jiru Biiroo Kominikeeshinii naannoo Amaaraatiif qoodeera. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa muuxannoo hojii kominikeeshinii qindaa'aa naannichatti hojjetamaa jiru Biiroo Kominikeeshinii naannoo Amaaraatiif qoode. Biirichi garee Biiroo Kominikeeshinii naannoo Amaaraa irraa dhufan kanaa fi bifa marii fi daawwannaan muuxannoo hojii qabatamaa qoodeera. Gareen hooggansaa fi ogeessota kominikeeshinii naannoo Amaaraa kun inisheefota sirna kominikeeshinii ammayyaa ta'e diriirsuu fi hojiirra oolaa jiranii fi bu'aawwan argamsiisan dabalatee hojiiwwan biirichaan hojjetaman bu'aa argamsiisaa jiran daawwateera. Garichis muuxannoo hojii mootummaa fi uummata gidduutti riqicha ta'anii dhugaan tajaajiluu mul'isu argachuu himanii humna namaa giddu galeessa tokkorraa teekinooloojiin deeggaramee tajaajilurraas hubannaa arganneerra jedhan. Gareen kun odeeffannoo sirrii fi qulqulluu uummata bira qaqqabsiisuu fi teekinooloojiiwwan garaagaraa biirochaan hojiirra oolaa jiranis daawwachuun galtee fudhateera. Daawwattoonni kunneenis gurmaa'insi hojimaata jabaan hoogganamu teekinooloojiin deeggaramee bu'aa gaarii galmeessaa jiru jiraachuu dubbatanii waan muuxannes akka naannoo keenyaatti hojiitti hiinnaa jedhan. Fageenyi deemame yoo ilaallu baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu dhugumattuu muuxannoon kan irraa fudhatamuu danda'u ta'uu gurmaata yeroo as turree keessatti hubachuu dandeenyeerra. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf YouTube, Facebook, Telegram, TikTok kallacha Oromiyaa like, share, comment, subscribe gochuun hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.